Action. Egaa kabajamtootaan daawwattootaan Dirreefaan arraantan qophii ajaa'ibaa takka isinii wajjin qabannee dhiyaannee jirra wajjin turtii gaarii isinii jenna. Qophiin teenya asirra qophiin teenya gaafii fi deebiidha. Ta'e hedduu isin bohaarsitu. Ta'e hedduu isin gammachiistu. Tamatallee urti sillaayitu. Gaafiin teenya tun badhaasa qabdi. Gaafiilee 5 isinii qabannee dhufnee jirra. Badhaasa harkachuudhaaf 5 kana keessaa garuu 3 deebisuu qabdan. badhaasni keenya kunis gaa kunooti gaa badhaasni wancaa Fidiboo shittoo teenya abartu. awoo Shittoo teenya kumtaatu badhaasa maal ta'a? achi darbii achi darbii badhaasni keenya gaa akkuma isin jennetti kunoo badhaasni keenya kana isin jenna As keessa gaa waan surprise isinii ta'uu jira. akkasumatti illee badhaasa kana harkachuudhaaf garuu gaafii sidii deebisuu qabdan dirqama isin irratti. Imam badhaasa himbani Aboo baneetu maal godhaadha? Hayye surprise kun yoo agarran Hayyee dhiisee bakka Hayye gaa akkasumaan karaa gaafii fi deebii teenya haa deemuun jaa. maa jarjarta qoyaati. Maaltu hafe? Waafe? Gaafii teenya akkatti deebisan duraa fi booda isinii hima. Dhuga takkaffaa akkamitti himnaafsa? Takkaffaan gaa gaafii tana deebisanii ilaa hanga galgala iidaa deebisaa kan nachuu dandeessan. Galgala iidaa dabarraan garuu deebisaa dandeessan waan takka isinii godhu. Akkana lammaffaanis gaafii teenya deebisuudhaaf warri hin dandeenye koomentii jalatti yookaan yoo irraanfattan jiraatte peejii teenya Instagraamaatii fi FB ni qabna. Jalarra linkii isinii keenyee jira. Achi jala tuutanii linkii san seenuu ni dandeessan. Jira miseejii nu ergaa. Sadaffaanoo? Sadaffaa. Sadaffaa duuba akkamitti raanfanne? Gaafiin teenya shani. Shanan keessaa garuu badhaasa kana keessaa waan takka harkachuudhaaf dirqama sadeen isaa deebisuu qabdan isin jenna. Afuraffaanoo? Warri sadeensa deebisuu hin dandeenye egaa akka laaltanii nusnee viidiyoo tana sheer nu godhuu qabdan. Chaalenjii kana isinii kannina. Ha deebiste badhaasa nuraa qaba. Ha deebisuu hin dandeenye immoo viidiyoo teenya tana akka danda'u sheer nu godhuu qaba. Warri like fi subscribe akka nu godhan feena. Dirqama gaa sheer godhuun sadeen tana mokkortee koomentii faa kannattee yoo gaafiin ta'e ilkii miti isin jenne dirqama sheer godhuun sirra jira isin jenne ammaan tana karaa gaafii keenya takkaffaa haa deemuun isin jenna. Akkuma beekamutti gaafiilee teenya isinii dhufnee jirra. Aboon irraa gaafadhu haa maal isaati? Qo'achuu jirta asasaa ta'a. Gaafiin deemsuu deema haa maal ta'a? Gaafadhu. Gaafii takkaffaan teenya yeroo buna yookaan shaayii dhugnu harka kamiini sukkaratti neena? Harka bitaati moo harka mirgaati? Oo shaayii. Shaayii bitaatti. Mootuun deebisa. Koomentii jalatti sii barreessa. Dhugaa achi jala oola. Koomentii jalatti sii barreessa na dhiisi. Yaa makara gaafii lammadaa kaa gaafii lammadaa achi nuraa kaa gaafii lammadaa eegalle maal taate? Aboo gaafii lammadaati. Maal Egaa daawwattoota keenya gaafii lammaffaa isinii qabannee deebinee jirra. Gaafii lammaffaatis isaa isin gaafata. Aboon gaafii lammaffaan waan gaafa du'aatumaan gaafa du'aatuun deebisadhu akka eegalte. Gaafii keessa sodaa Mataan dhukkubee jiraan gaafii takkaffaati. isaan ni deebisanii gaafii teessiftuu laaftu tanaaf akkasumas. Teenyu aboo gaafii tiyyatee tabbaa fi irra jabduudha gaafii. Akka saanaan ayyee awwaala gara gaafii eenyuuti irra jabduudha. Gaafiin teenya ta lammaffaa wanni nuti harka mirgaatiin qabuu dandeenyu harka bitaatiin qabuu dandeenyu maali? Itti yaada. Wanni garuu harka bitaatiin qabuu dandeenyu harka mirgaatiin qabuu hin dandeenye maali? Yoo beektan gaa koomentii jala nuuf barreessuu hin dagatinaa gaafiin teenya ta lammeessaa tana isin jenna kun. Akkasumatti gaafa kana gaafii teenya ta sadaffaa ta'u gaafiin teenya akkana naquu dha. Tapha kana mee yoo dandeessan godhaa fi Ilaalee. Ani nama dhala dhigaa. Ammas kaa. Ani akka naqee gamu manni Makalanii ta'a. mee jefoon naga bee akkaan dalaguun qabsiisa. Isi qabnaa deemu. Ayyaa masaraatti jala lagaa gara galeetiin akka darba. Ijaas qabadde gara galee ilaalaa. Ini nak dia mama kan nak tu berapa? Alaan deemsa. Dia. Mama Mama dah ini. Oh tidak. Anak susu kum tu. Ah, kau tu ada dua. Ini nak anak ni sih dah. Sister, terus sifatnya. Aku ni nak aku hari liber. Kan gaafi jokkoo ni guys ni mokora ne. Amma kara gafi.
akkasumatti gaafa kana gaafii teenya ta sadaffaa ta'u gaafiin teenya gaafii sadaffaati gaafii sadaffaa qabnaasa ni raafatte gaafii shan guutuu kaloo haa lakka gaafii teenya ilaan gashaniiti moojjiin turtii gaarii isin janna gaamee lameenuu hamataa isin dhukkubsiteen saabeete maal isaan ni jiran isa kana silkii isaanii yuutuuba isaan baadhe akkasuma gaafii teenya ta sadaffaattis rifeensa numaan jira ammoo narraa naafdamu akkamitti akkas ta'uu danda'a gaafii teenya ta sadaffaa haareerraa gaafadhume maalatu nu hangasuu rifeensaan saa jira gaanis jira bisa fata hai nurra hai maali boo ma jirta saayibi hayyaa ma jirta gaafii teenya ta saffaatis rifeensa numaan jira ammoo garuu narraa hin haaddamu akkamitti yaadaga ma ifa mamma si mataa isin dhukkubsine akkasuma kara gaafii teenya ta afraffaa wayyoo rabbi gaafii sadeenuu mataan dhukkubsitee jirti gaafii afraffaa jaasa gaafii shanii bar isa shani hayyaa ammallee wajjin turtii gaarii gaa gaafiin teenya ta afraffaatis anaa isin gaafatamu garuu isaan manaa isin gaafatamu gaafin teenya ta afraffaa ani yeroon gurraachaa hedduu qulqulluu gurraachaa miti moo gurraacha qabna haye garuu yeroon adii xuriidhaan maali an yeroon gurraachaa hedduu qulqulluudha yeroon adii garuu an xuriidha maali ammoo tishartiin seela tishartiin keenya garuu adiidha hedduu na shakallee uffanii yaaluu dandeessitanii laan sikin idis tishartii miti tiippii dhabdumni qabadhaa itti yaada uccuu keessan jirtu isinumarraa hir'isnamee isini laafisna xiqqoo yeroon gurraacha hedduu nadiifa yeroon adii garuu hedduu kushaasha ani maali gaafii teenya shanaffaa wayyaa rabbii guddaa ganaa gaafii shanaffaa nu hafaasa shanaffaa nu hafame ni beeyna akka isin sunurraa daddabdanii mataan isa akka isin hawwe ni beeyna nu awwadda afaan nurraa bitadhaafa gaafii takka bichaan nu hafe bar maali gaafii teenya ta shanaffaati hafe akkasuma nu xumuraa gaafii teenya hogguun fiiganinchaa garuu miilaa fi kopheen qabu ani maali gaafii teenya ta shanaffaa dhageessanii irra deebiif hogguun fiiganinchaa moogin kophee fi miila qabu ani maali egaa gaafii teenya shananuu tana kunooti kanneen keessaa sadeen yoo deebistan badhaasa harkattanii akkuma reefu isin garsiisnetti achi keessa badhaasa hedduu jira warri deebistan koomentii fi peejii ta'e instagraamaa fi FB jala nu akkachuu ni dandeessan deebisaa keessanillee yuutuuba koomentii jala kannachuu dandeessan yoo lama dandeessanis lameen katabu yoo takka dandeessanis takkitti katabu garuu yoo sadeen kan deebisin ta'e dirqama viidiyoo kana sheer godhuu qabdan isin egaa inni raanfatina tana isin dhaammanna chaalenjiin teenyaas egaa hanga deebisaa isaa guyyaa idarra wala garuu deebisaa isaa guyyaa idarra kursii feetanii aboo kursii idarra fitannee barkumoota bakka nageen guyyaa ijaatiimsa ilaan gabo guyyaa jaanii deebisaa keessa turtee faa aboo bakka nageen